Akkami jaarsa dhabdeetiin bareedduu tun garuu baay'ee bareedda garuu dhalaa magaalli shaarmuuxa yaa'ii namni sodaata si furu. Asli. Wallahi dhalaa magaala dhiirri fuudhu sodaata ba. Marataan jira malee hin dhabne. Marataan jira malee hin dhabne. Maal baay'ee? Hin bareeddu uummata. Shawaa bahaati moo shawaa dhiyaati? Shawaa lixaa Amboodha. Amboo warra hacee biyyoota sarratti. Eewa. Oh my goodness. Ati fudhee amboo koolli xayyinee wudi jaartii lama fanatti heerumtaa? Ana si fuudhee lixa kaa maal situ na fuudhee lixaare kan kootu Amboono ati arsii na fuudhee lixee. Jaartii lama fanatti heerumtaa ishii atillee si lixu atillee na lixu waliin lixna. An jaartii lammaffaa ta'uu karooraan qabu asli ifa manaa godhe. Nama gaarii fakkaata akka silaalaan garuu akkuma warra kaawwanii hin hafta. Laani waan akkasiin beeku wallaalaan. Nama gaariidha waan akkuma fakkaatu kanadhaan. Jaalallee qabaataa turte dur biyyatti. Jaalallee mana barumsaatti kaa jaalallee namni qabaatiin darbee jiraarree qabaadheera. Xalayaa fi barreesse moo akkamitti wal bartame jaalallee keessanii? Xalayaanaan barreessiniin karaa irratti dhufee na dubbisee. Gommaa harkaa silkii qabanii ture, silkii xinnoon qaba ture, silkii xaqqaxaquun qaba ture. Silkii mallaallee silkii wanta janaan jiruun jalqabee.